nama dhibba afur ababaa guutuu hin dandeenye. Daqiiqaa kana qabna dhaabbuun musliim nu godhuu danda'anii. Ingola ni sodaatin. Kaaftiitti koon jirra warra moo wallaa hin gooti. Nam tokko. Laanni jaartiiti. Fungeedha shakkiidha bar. Hundinuu rakkate. Hunduu jaartii tan ta'e hundinuyyuu. Haa kootu jiftara biyyan irra ariika. Rakkatte wallahi. Waa jennaan jaartii. Maay lubbuu. Taphtaa godha guys walaaloo nani abbaa Abdullaati yaada faate. Haya. Ibro kattai abbo. Aboo daqiiqaa tokko hafe waan dhufuun beeknu Amma ada faate gara nu nyaattee jirtu waan ta'eef dhaga'i. Jaarsaaf jaartii walirra qaxxa'uu barbaannanaa fi Ibroon achi abbaa Abdullaa achi fudhattee nama lamaan akka itti waan. Nama tokko laala wala jaartii fi dannaaf inni obboleettiidha. Kalaas obboleetti warra qaxxaana rakkoo miti. Hin barbaadu. Hin barbaadnu dhiisa akka albatti banna. Akkasumatti baddaa akkasuma qalchini qaxxaama akka hin qabu. Chistaa biraa maal godhaane nama hiyyeessa faamilii qabne. Kan keessa deemaa geemii beellama qaburraa namni leenca baroochisaa ooltutti mee ababaa takka nama fidee si kenne fidi mi'aan ababaa takka nama fidee si kenne. Faamilii taappii godha warri jirtan hundi taappii. Namuu taappii godha. Miira keessa. Dhuma nu eegaa kan akka nu salphifne warri. Amma sheeritti godhaa bara. Kuma sadii bu'aa dhagaa isaan illee. Geemii maan beellama hin jiru. Balaa milkaa kulit fakkaatu ta'e. Amma waan biraa itti kaaftee miira keessa hin galchine dhiisa abbaa Abdullaa. Chistaa biraa maal godhanaan jedha barsi jaminaan geemara chistaa illee ta'u rakkoo hin qabu. Bochiftuun bu'aan argattuun dhageenye duraan watti giftara kamiin watti. Manu eegaa. Snipe guys. Snipe nama yaa. Kuma san guutaa malee na qaxxaatan. No, jiru waan akkanaa waliin galle. Nama sadii kuma sadii na qaxxaatan. Wallahi kuma sadii gadi qaxxaamu. Kuma afurii sagaltamii sagalii ni qaxxaamu laal. Kuma afurii dhibba sagaltamii sagalii. Kuma kudhannoo gaafattee na dabla ture. Wallahi rakkoo qabu. Wallahi kuma afurii dhibba sagaltamii sagalii ni adabamu. Maaltu maalte? Ni adabamu kanaan. Affaru eegalte kun akka aadaa. Wallahi affaru fi miti. Wallahi billahi affaru fi miti. Wallahi affaru dha. Kuma shan jannaan si adabna. Nama sadii no rakkoo qabu. Nama sadii ni tiripilii irratti kuma takkaannaa dabdanii reen ta'u kamaan saatan isin beektaa seera keenya. Kuma takka kamaali? Ukkoot bar jechuun kuma sadii bar kan kabraa. Okko. Sabboodha gaari. Abu Abdallah. Omna rakkina jiruun. Kuma shammalee jettee amma nama Immoona. Kuma shammara godha guys. Abu Abdallah. Isin illee kuma shani ajette sanii gad akka nuna dabne dhageeffatu. Kuma afuriif dhibba sagaltamii sagalii isin irratti. Amma ni moona kun ni moona. Laal soddoma laal. Qabxii argite abbo sadiin baay'isa gaayis. Sadiin baay'isa irratti kuma lama yoo arganne ni moona. Kuma lama. Sadiin baay'isa gaayis. Adabbii ammaa kana Tirippilii namni duubanu jiru waan jayyuu kanarratti fayyadama. Sadiin baay'isa gaayis. Adabbiin kuma wanni inni eegu jira silaa kuma shanan. Sadiin baay'isa gaayis. Family taappii godha isaa dhabu. Taappii godha waliin. Aboo warri gubbaa kana jirta yookaan tooseeti yabaya gubbaa kana yaa. Laa taaptaan godha yaa adeema. Bila taappii godha hundi keessan taappii godha live share godha. Nama sadii fi nama tokko uummata siinii galee taappii godha namni jirtan hundinuu. Nama kudha tokko taappii jira. Iskiriin like godha akkanatti tokko lama sadii taappii. Kuma shammalee jettee mundii qabachuu eegalte lagaa dhufaata si galee. Jalqaba soorata kuma shan walii galle ni geessin achi. Ibro geemii nama sadii ni beekta kaati jammiraati.
Geemin nama sadi bara man tarsiif gara sadin godhe mere sana bakka geemu wala. Ililli jaa qophee saam. Me ililli sangu utama. Sena dalaga ililli buta. Abaja guuta me. Ililli tak tak naam. Abaja. Guys daqiiqa sekondi xiqqoo hafe. Speech challenge malee taatu banaa dhiisaa rakkoon qabu. Speech challenge mayyuu taatu banaa dhiisaa. Tabiraa rabbi keessaan qabdani. Speech challenge malee taatu banaa. Ababaan lama toofe guys namni garagaraa lama ababa takka takka. Ka gubbaa kana rafee jira bara maahir ka jedhu kun dhufee gubbaa kanatti staak ta'ee asii hafe. Ababaa takka laal hin qabanii laal. Staak ta'ee gubbaa kana akka hafeetu caala namni. Maadiriidha. Yalla dabiliidha guys double family dabiliidha yoo jiraattan. Guys dabiliidha. Family memberi mana orang memberi ta. Guys, telephone illee narraa dhaamu jira. Charger ofiisitti gadhee galee hadha. Wallahi aumani dorbaaf. Fitatee Aboo osoo tokkoon qaxxayin baana jechuudha faatee bira. Duraan osoo nutti himte kuma shanii miti kuma kudha nuni guutuu. Ada apa kan dia di kuma shan ilmu leencaa kan diri na cuma gitu gara ni kan keessa kan. Hinfeen waan duraan Dee machi kurang kuring kan keessa da wanno kuma takka takka na kamu jaga takka kurang. Taaptaa bira keessa. Kara level soddomi shaniiti malee kurang kurii taane. Isara level soddami shani gifte esa gale level soddami shani esa gale qarbii keessa gale qarbii keessa gale. Hanneegal. Arbii keessa seene level soddami shani esa seene Oromo hai. Oromoof kanneen gale ifi kanneen. Kenne yoo tana loltuu na jinni da beera jala seene soddami. Takka nama loltuu jala deemuun tuwa. Loltuu jaloo deeme mana bira taa'ee sappoortii. Deema dimani beektaa miti. Nama beektaa ati nama sanarran beektu. Soddami shan gadaa kam keessa seene gadaa kam keessa warri amma soddami shan soddami torba saddeet sagalii kunni warri hundi isaa warri beera jala seenanii walla. Hin Lola beera. Inni nama beeraa deemee miti isin jenne namarraa gori. Yaa dhugaa keetii. Yaa beennaba. Namatti hin dabrin haadha faatee nama eegee beera jala deemuu namni kuni nama kabajaati. Irraa gori. Barbaannan nama kuna walitti dhaabee si adabuu danda'u garuu immoo inni dhiibbaa san namarra godhuu. Kuna walitti dhaabee kanaa ta'u itti fincaana. Itti fincaana Awwan afaan afaan ibaan deemti jaarraa qabaadha baate. Itti fincaana dhaabee naadam. Bar amma ati adabamtetti ilaala akkasumatti akka adabamtetti ilaala. Akka waliin yaani biqiyan. Isdaa fidee kuma shan gamu dadhabdanii ni yoo akka isaatitti. Wallahi kuma shan nama dabilii malee kallo nama dabilii malee kuma shan sana kira kaa'u. Kuma shan cheenji godhatee haadha faatee harka shan adabuudhaaf dhufe. Eheeroo jedhii. Kuma torba eenyutti irra kaa'ireefu maal taate? Tiripilii keessatti kaabar tiripilii keessatti kuma lama kenneeti. Dura speech challenge sammeera raafatee jira habanu jette baneessi garsiise garuu sitti bu'uun feene ati immoo itti bu'aa jirti. Mee habanu jette. Kakasare wayii yoo ta'an akka abbaa Abdallaa leebilii soddomii afurii kasta. Wallahi nama kassaree miti. Irraa gori nama kanarraa. Abbaan Abdallaa hin kasaree. Abdallaa sukkaadessa qoyaa gaa'eeti. Illa ibiroon miliqeedha. No, miliquu miti. Nama kanarraa al tuqin ilfadhu. Waan biraatti qoose ana hojii qoosi nama kana. Abbaan Abdallaa leebilii soddomii afurii kasare inni illee soddomii shanii kasaree kooyina kuma shanii qabatee dhufe amma taaziyaa. Hubattee agarree ibiddaan taphatti kunoo kota kaanit abbaan Abdallaa kota jala. Abbaan Abdallaa. Baga jalaa. Bira keessa galchee tajaarsa. Baga jalaa deemu. Akkasuma yabar. Ragaxaasii taa'ee eeggata harma taa'ee. Daa eeggachuu didee maal godha? Hin sukkaaresse. Taphadhaa bakka aanillee isin biraa miliqaa.
Usme follow me man deebi fina gurba. Ina garre ko ayya se debe se jira. Guddo accounting tan jala ko badebar kullama fa. Wallahi. Wallahi guddo no bata kun level sadda me fure rat jala gurra cha kale man tan ni nibsa kay de mo bote dem. Ama Abban Abdullah amal ufete ngata to min nanya WhatsApp dan di ko boda ega. Aterap semua. Afarsa faranji. Tamana mako after najede kan Abba Abdullah mako no guya butu bo ana a. Hime bar onnen ko ga fa siddi ke kan jatto